Maqaa fannoo jedhanii itti maxxansanii waan halkan badee hunda waraabeysa maqaa yakkanii jedhanii beekta. Nama badeetu makara biroo kute takka hallayya kutee caccabeefa yaaba waraabeysaa nyaate jedha namni hundi. Sigale yoo loon badanis aboo waraabeysaa nyaate jedha. Waan inni keessaa harkan qabne hundaa fi waraabeysa maqaa yakkanii jedha. Sigale maqaa fannoo fidee lafa kaa'e. Sigale qaallichi maqaa fannoo fidee lafa kaa'e waan badee hunda hayi fannoodha. Yoo fannoo taate hoo mootummaan nageenya kabachiisuu hin danda'u. Raayyaa ittisaa maaliif ichi keesse? Akka ijoollee gudeedaniifi akka ijoollee qabanii hidhaniifi amma raayyuma ittisaa kachi jiru santu obboleeyyan warra harka qalleeyyirra obboleeyyan lama walirra gudeedee gatee mana murtii geessineetti murteessine BBC irraa dhageessan moo hin dhageessu. Wanni isaan raayyaa ittisaa uummata keessa bobbaasaniif akka uummata akkas godhuufi akka uummata gudeeduufi akka uummata if jibbisiisuuf akka uummata buqqisuufi. Sigale so osoon itti dawwallee waywaan nuti gartee osuma dawwaluu nuti ajajni nuun kennamne waa takka isinii godhuu hin dandeenyu dandeeysan lubbuu teessan baafadhaa baqadhaa jennaan baqannee jedha. Sigale abbuleessu bakka bar humniti gartee zuu qabu maal qabu taa'ee gartee ajajni naan kennamne nageenya uummataa eeguudhaaf. Garuu immoo awwabii uummataatiif hin jedha. Kan nageenya uummataa eegu anaa jedha. Lubbuu kenneetii fi lubbuu teessii kenneetiin nageenya keessiitiisu jiraas hin jedha. Hoggee ati diinni na dhufee na buqqaasee rabbii jii na dhaqqabi jettee ati itti dawwalte ana ajajni gubbarraa naan kennamnees hin jedha. Mee kun raayyaa ittisaati moo raayyaa hirrisa biyyaati? Mee naa himi. Kanarra yoo dhaabbattee xiinxala keetti idaatte waan kana gartee dhibbaa dhibbatti harki mootummaa akka keessa jiru mootummaan akka godhe sigalee faayidaa siyaasaa bu'aa siyaasaa isaatiif akka godhe siif mirkaneessaa jechuudha. Mootummaan kun mootummaa abdii muratee jiru. Laal waraabessi hoggii abdii waraabessi hoggii du'aa deemu ciniinee wayirra du'aa jiran. Namichi kun nama du'aa deemu. Ciniinee du'u deema. Uummanni keenya keessaa fi alaan waan hayyoonni keenya isiniin jiru waan aktiivistiin dhugaa isiniin jiru faarsee bulaa fi sakkaree iyyaa osoo hin taane waan sheekutiin manzaraa isiniin jettus guututti hin dhageeffatina. Sheekutiin guutuun bitamtee jirti. Sigale saniifuu waan hayyoonni keenya isiniin jiru hordoftanii dhageeffattanii qophaa'uu qabdanii jechuudha. Achi olii Finfinneedhaa Shenooyye jeeti gartee uummata shirshir godhu jira jechuudha. Abiyyi Horroo Guduruutii immoo raayyaa ittisaatiin mee afaan mee dubbadhaa jechaati hidhachiisee uummata Oromoorra qaceelchee buqqisiisee qabeenya Oromoo saamsisaa jira jechuudha. Hunda aktarri tokko kachii sirbisiisuus isa kaasii uummata rashansiisuus isaa jechuudha. Furmaanni hoo tokkummaa keenyaa nu harka jira. Hayyoota keenya dhageeffachuu, woboo teenya jabeeffachuu, rabbii keenyatti kadhachuu, ukkee irraa kaasuu qofaa jechuudha. Har'a warra sagaleen isinii tahajuu, warra uummata kanaaf an uummata kana irratti hin qabsaa'uudhaaf hin qabsooyne uummata kanaaf hin qabsaa'ee gidiraa uummata kanaa na laallata jettu hunda kunoo hidhaa keessa shamsu jiranii jechuudha. Akka taa'ee danda'a. Taa'ee danda'a amma gartee fuudhaniiti mana hidhaa san keessatti jiraachuun kun garaa isaan gubee mana hidhaa bakka gaangistarri namni nama qalee dhufe namni if jibbee dhufe namni jiruun gartee itti jijjiiramtee nama gurra'ee dhufe hagartee siranyaa tana hunda qaqqalee fixutti mana sanin naqanii jechuudha. Akka jeesan akka isa kana cafaqanii gartee akka nama ayaan taane godhan sigale fuudhanii tichi keessa kaanii jechuudha. Kun hundi osoo isinii falmuuti kas ta'e. Uummanni keenya dammayxanii eenyuu dhugaatiyyaa dhaabbachuu jira. Eenyuutu dhugaatiyyarra dhaabbachuu jira. Jettanii yaa uummata kiyya yaa saba kiyya dammaquu qabdanii dammaquu qabdanii waanuma fiiguu hunda jalan fiigina miidiyaan kanaas lafti baddee jirti
miidiyaa kanaas wooma gartan hunda jalan ceehina. Sigale. Amma maraataan hundi kan jalli qullaati qabisuba tokkichaa kaayyatee seenaa siin jedha. Dhayxeetti duuddaa inni gartee summii gandummaa tanaa fi gartee summii diigumsaa tana facaaseeti guyyaa dheeraa hoomorkiisi kenne akka gartee reefi keen barbaadamne akka ati duutu waliin awwaallan. Arra Oromoota meeqaatu ummata buqqee akkasi boo'usan viidiyoo san na jala seenaa laalame. Mee nama meeqaatu viidiyoo san sheer godhe. Bara haadhatee ta Oromooti takkasi boochu. Abbaa kee ka Oromooti bar. Sigale. Abbaa kee ka Oromooti bar akkasi boo'u. Arra bar maana uumtee keessa jira uummanni keenya. Garuu warree ati if dura laaltu dhiichisa gammachuu hoteela kanarraa kaan makiinaa adda addaatiin deemu sirratti ashoofu wuy nuti abbaa eebbisu jirra maarree ta'a nuun jedhan. Sigale. Misooma kan gootuuf uummataa fi mi ummata dhumaa jiru misoomni ati haasawitu mee afaan kamtu si haasawa? Yoo dhugumaan akka namummatti yaadde ummata akkas jiru ummata dhumaa jiru ummata boohaa jiru ummata qabeenya amata 20 ol horatanirraa qullaa baasanii huccuu takkaan dhaabbatu ka ilmoon 8-9 jala yaatu ka ilmoo sawwaan itti kennu hin qabne. Sigale. Osoon ummanni kana jiru mee bashannana kam garaan sirraa fudhatame yaa saba mee naa himi yaa. Yoo dhugumaan oromummaan si dhagayamte yoo dhugumaan oromoo ta'uu hin barbaachisu namummaan si dhagayamte. Mee harka kamtu gartee waan hin taane gartee diraamaa piippiin amma finfinnee faa keessaa shinooyyee jettee ooftu kana. Asiin aadaa Oromoo balleessaa, yuunivarsiitii cufsiisiisaa, afaan Oromoo dhabamsiisaa, beekaa Oromoo hiisisaa, kaan ajjeesisiisaa, kaan biyyaa baasisiisaa. Sigale. Asiin ammoo aadaatee guddifatu jira. Maaliif already wanni isaan godhu jirantu waan isaan harkaa bahaatii miti. Ijoolleen xixiqqoon waa takka yaanne dhiichisuma hoggisii isii gammachiisu tana walitti qabatanii dhiichisiisanii farshoo dhugu farshoo baasanii kajimaa qamoo qamaayisanii. Sigale. Inni garaasaa guuttannaan booda saba kanarra maaltu dhufu ta'a. Sigale. Sabni kun waggaa 5 fi 4 booda saba akka muumuu jirraa je'ee wanni inni yaadu jirtu. Sigale. Waan akkanaa tana qofa walii qabatee deemu jira jechuudha. Saniifuu ummanni kiyya keessattuu Oromoon yaa saba koo waan gartee naannoo takka bakka bu'ee waadu dubbataa tana dura wanni ati irra duuluu qabdu sanaa. Dura ati wanni firraa dhabamsiisuu qabdu sheeyxaana tokkummaa kee dhufee diiguu barbaadu. Sheeyxaana gandummaan sirra duulu. Arra ummata Harargee akka rakkatu jiru kana mee nama meeqaatu Oromoonni naannoo biroo sagalee ta'eef. Osoo dur taatee miidiyaan kun tokko irratti hin dhaabbatu. Arra mee maal keessa jira? Sool if laalu qabna. Nuti duraan qabsottuu jirra nuti sabaaf dhaabbachuu jirra tana irraa huquban qabnu. Ani Oromoon tiyya bakka feete rakkannaan ammaalin isiniin jemma dura. Sheeyxaana Oromoo dhiisi sheeyxaana Oromootiifu anaas sagalee ta'an isiniin jedhe. Sheeyxaana Oromootiifu anaas sagalee ta'an isiniin jedhe. Nuti kaayyoo san qabannee deemuu jirra waan isin asii gootan tana quban qabnu. Garuu if quba qabaachuun barbaachisaadha. Garuu baalagee miidiyaarra baatee ganda ummata diidee akka namni sagalee waliin taane tokkummaa keessoo Oromoo tana caccabsitu. Waan caccabsuufis hin beeku bar yoo gaafatte waltee aboo maal godhaa jirte yoo jette irraa hin beeku. Guuskadiir jedhaniin Harargeetti nama dhufeetu mobilaayii sii dalagu tokko Guuskadiir jedhaniin maqaasaa. Saniifuu sagalee ummataa tana shee ergodhaa. Baalageefuu leenca darbitanii hayyuu jalaa yoo sheer gootan kabajaa dhageettii sagalee ummataati buuftanii maallaqaan isin rakkisaan jirru jechuudha. Sheerii fi ummata keessanii sagalee ta'uu qofaan isin rakkisaa jirra. Way giiftii kenni isiniin je taap godhi isiniin jechaan jiru. Leenca darbaa isiniin jechaan jiru. Sigale.
Gale saniifuu ummanni keenya wal dhageessanii waliif abboomtanii wal jala yaa'u yeroon isaa ammaa. Yoo tokkummaan falmanne malee, yoo tokkummaan diina kana mormine malee, wallaahi dhumaatii kana caalaa Oromoo guutuu dhufuu ta'a.